waraanas leenjifatanii meeshaa waraanas hedduu harkatanii lola kanaaf gartee kunoo akkanatti ibsa baasaa jiran arraan tana ibsa isaanii irratti gartee yoo dhageeffatte koottaatitii biyya teessan gartee cinaa dhaabbadhaadhaa jedhaniiti ibsa baasaa jiran akkasuma sanitti akka duritti gartee nuti aggaamiin takaa'u uggurriin gartee bikka adda addaa nurra gaggeeffamaa jirtu. Eertiraa wajjin nagee qabnaa, Suudaanii wajjin nagee qabnaa, bikki hundinuu gartee nuu banaadhaa koottaa gartee lola irratti hirmaadhaadhaa jedhaniiti uummata isaanii yaamaa jiran. Dhageessee? Okay, sittiin deebi'ee kutaa kana eegi. Abdii Shaashaa jirta? Abdii Shaashee? Nama jiru takka Oromoo kutaa takka. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursee galatoom jabsi kenna siin jenna. Waa baay'ee sirraa argataa. Rakkoon qabu yaadu. Ka biyya keessaatii miti ka biyya alaa irraa illee waa baay'ee sirraa argataa irraa galatoom siin jechuu barbaada. Hedduu galatoome illee. Kuni gaafiin amma jedhamu ka tibbelleeffii fi biltigennaa uummanni Oromoo akka amma warri biltigennaa haasa'u kanaa miti tibbelleeffi sun deebitee nu bulchuu wayya biltigennaa irra waan jedhu qaba. Yaa'u Oromoon ka qabsoofteef tibbelleeffi ta'eefii miti. Mirgi kiyya naa haa kabajamu. Qabeenyi kiyya bakkanaa haa deebi'u. Mirgi kiyya naa haa kabajamuudha guddaa wanni Oromoon qabsaa'ee bakka san fideef Oromoo ta'e biyya teenyaas mootummaan gartee ifii teenyaaf bulchinee ifii teenyaaf haa murteeffannuudha waa'ee biyya teenyaatii fi akkuma gartee amma TPLF ammaan tana gartee waa'ee Tigraay ifii isaaniitiin muranii murteeffachaa jiran jechuudha. Akkas. Kana kan qabsoofneef malee Oromoo urgeessan haa taa'u jechaa fi miti ka qabsoofneef warri biltigennaa wanni hubatuu qabu. Tokko lammaffaa haga biltigennaa litte wanti nu hammaate malee waan nu laafine haga TPLF litte nageenya durgisee TPLF baanee galuuyyuu dadhabne beeyama. Haa qabeenya nu saamtu malee yeroo san naga qabna. Hadda naga sanuu dhabne be baanee galuuyyuu dadhabne. Bakka nageenni hin jirre kanatti TPLF santu naa taraa dhuftee bee uummanni. TPLF illee ofii itti qabsaa'ee jara tana bakka tana fide. Jara kana ka fideef nageenya keenya booressaa jireenya keenya baanee galuu nu dadhabsiisaa miti. Qabeenya keenya akka keenyatti akka Oromootitti murree haa murteeffannu ofii ufaa bulchinu waan jedhu bakka san fide. Sanii miti deebii nu gaafannee dhufnee miti nageenyaa nu baatanii galtan nuun jette biltigennaa. Hadda qotee bulaan kenna nagaa ofiitiin gabbayee galuun mamii isatti ta'e warra amma garaa ofiitiif yookiin wanna ol gale malee miti. Wanni tokko nama ajaa'iba yoo ani uummanni kun amma fakkeenyaaf lola kanatti Oromoon nu gargaaraa jedhee afaan kamiin as bahee dubbata. Diyaaspooraan Finfinnee irraa Adaamaa yoo dhaqu jidduu sanis saamamaa bee. Namni hagas lubbuun itti dhufte bahee galuu dadhabe TPLF naa wayya jechuun maaf isa xiqqaatare. Ooma fedhe waa ta'u qabeenya Dhugaa. Obboleessi keenya mana keessaa ba'ee jira. Okay. Oromoo kudha takka na dhageessaa? Oromoo kudha takka. Kata kana hin dai kata please. Ave gutak Oromoo kudha takka yoo na dhageesse? Hayyeetti fufi hiyya. Waan an jedhe jalqaba irratti gurbaa amma dubbate sun wayyaanee nu wayyaa jedhe abboo warra kanarra wayyaanee nu wayyaa jedhe afaan guuttate. Baasawee namni kun akkas jedhee dhugaasaati. Namni kun Oromoo natti hin fakkaatu. Warra Oromoo keessa guddate ta'e malee Oromoodhaaf Oromoon dhaabuga. Akkas dhaabuga siin sirreessaa. Nuti qajeeloon na dhageeffadhu
nuti gartee mana kana keessatti nam tokkoofillee Oromoo kan nu hin dandeenyu nam tokkorraa illee Oromoo kaasuu hin dandeenyu. Okay? Kana gartee naasir reesii atillee gartee abaluun kun Oromoo miti hin jiini yaaduma keetii irratti gartee xiyyeeffadhu takka gartee wanni obboleessa keenya jiru akkasii gartee akkasitti itti fuufi. Tole? yaada sun yaada dogoggoraati. Akkas jii malee Oromoo natti hin fakkaatu yoo jette. Dogoggora beeku. Sirreeffadhu yaada. Baay'ee sirreeffadhu. Akkasii galatoomu akkana kunoo. Nama jechuun nama gartee dogoggora namatti mee nama sirreessu waan ta'eef jechuudha. Oromummaa namaa kennuu hin danda'an dhugaadha. Garuu wallaahi ani yoo akkana taa'ee ofumaa yaadu Oromoo wayyaanee deeggarraa jettu hin jirti yaadu. Yaada kootama kun. Oromoo wayyaanee deeggarra wayyaanee irra nu wayya mootummaa kanarra wayyaanee nu wayya jettu hin jirtu jedheen amana. Dhibbarraa dhibbatti. Akkasumallee Oromoo mareef tana maajoritiin warra kana nu wayyaa kan jedhu yaada as keessa ka'e tokko dhagayeetu ture. Yaada wayyaanee nu wayyaa akka wayyaanee nagartee deemte wama dhabne malee wamaan arganne nama jedhe jira. An sunin yaada roongiidha yaada dogoggoraatiin jeen amana. Gaafii tokko irratti gaafa dhaggeeffatu. Xiyya laal. Namni tokko isa qofaa miti beekaa akkana jechaa jiru. Namni akkana jechaa jiru nama hedduudha jechuun jirra beeka. Shaneetii beellefiiti gaa warri kun. Shaneetii beellefiiti kan akkasii fudhadhu. Shaneetii beellefii leenjistee bobbaafte afaan Oromoo akka isaan dubbatanii. Shaneetii beelleftuun itti hamisila adda nuu baasi. Warra yaada kana deeggaruwa. Warra yaada gartee TPLF wayyaanee shaabiyaa. Akkasin ta'u laal akkasin ta'u. Amma fakkeenyaaf warri gaara keessa jiru mootummaan shanee abaa'oo shanee jettiin. Si galtee? Shaneen TPLFtuun sanii moota biraati. We don't know. Beekuu dhabuu ani beeku kana jechuun barbaadu warra sunillee wanni godhuudhaaf. Akkasin ta'u. Yoo gartee takka warra TPLF deeggaru yoo itti sirraa fudhanna. Takka ammoo warra abaa'oo oboo deeggaru yoo ta'e maaliif namni isa garee confused ta'uu hin barbaannu qaba. No. Abaa'oo oboo ammaa warri kun hin deeggaru. Dhibbarraa dhibbata abaa'oo oboo jechaa hin jiru. Dhibbarraa dhibbatti warri sullee agartee waan falmaa jiruufi jira. Maybe warra agartee warra wayyaanee kana deeggaru jedhee fudhachuu danda'a. Duuba gaafii tokko jalaa akkas jechuun dandeessa san nuti ni fudhanna. Akkas yoo jette namni si amana jechuu kiyya maaliif yaada kee gartee yaada kee jala deema jechuu namni. Si galtee? Amma abaa'oo shanee TPLF yoo ta'u waan irraa haasoo jirtu hin beeknu. Absolutely shanee TPLF akkasuma naaf fudhadhu. Ayyee. No, hinjiin kaasan. Gaafii takka callaas gaafadha jamsii kiyya laal. Injifannoon teennaati injifannoon tarraayyaatti isa biyyaati. Gaafii takka callaas gaafadha laal. Gaafii takka gaafadhu. TPLF humna qabdii jette afaan keetiin ammaan tana humna godhattee jirti Eltiriyaa waliin jirti mootummaa biraallee Suudaa waliin jirti mee Shaabiyaa warra agartee Ijipti kanallee waliin jirti humna qabdii jettee jirti. Yaa dhugaadha waliin jirti. Indo goggoriin laal indo goggoriin. Indo goggoriin na dhageeffadhu gaa na dhagee jirtaami. Waaniin an injiin naafaan hin kaa'in. Waniin an jee TPLF arra ibsa akka baasanitti akkana jetteen je. Okay. Amma waan ejje duuba asirratti bakka afaan sin kenne sun my mistake niin fudhadha. Waan an gaafachuu barbaade maala. Ibsa isaaniitti irraa hin isin hime malee ibsa isaanii gartee ibsa TPLF arra baasaniitu akkas ja'a. Amma warri kunini warri wayyaanee kunini TPLF warri TDF ofiin jedhu kunini warri kuni ummati isaanii guutumaan guututti waliin hin jiran. Gaafa duraa ummata waliin jira baasawee. Ummati isaanii amma waliin jiran. Maybe mootummaan Shaabiyaa waliin jiraachuu danda'a. Akkasuma akka isaan jechaa jiranillee waliin jira. Maybe agartee Sudaanis waliin jiraachuu dandeetti akkasuma Ijiptis wajjin gargaarsa tokko kennuufii dandeetti jechuudha. Ammoo qabsoon ummati isaanii wajjin hin jirre bakka ni geetti. Galmaan dhugumaan akka arkiiloo isaan agartee akka bishaan wannitti dheebotan sun ni argatu bakka inni gaafii kana naa deebisi yaa jamsiiki. Tole. Ni milkaan. Meeta namni ammaan tan wanni isaan wacaa jiranii maaliif? Ayyee okkota kanaa egaa achirra naa qabeeti. Maali waan jedhaniifi? Ayyee okkota kanaa qabi gaa. Okay. Turaa laayan jirta? Turaa leencaa? Jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Commissioner. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. Jirta? Nagaa. Jira kam jirtaati? Alhamdulillah.
Warri mana keessa jirtan gaarka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Itti fufii turaaleen coollee carraan keetii. Reefun tana barruun illee si gaafachuun ture Oromoo heddummachaa dhufte yaada juusan irratti TPLF turra nu wayyaa warri waan juusanii gaafuma kiyyaatii wajjin booda deebista. Sarbii kamiinii qorannaa akkamiitiin waan san jechuu deddeessa kajuusan sirraa dhaga'uun hin fedha. Gama biraatiin TPLF immoo PP turra nu wayyaa waan juu kana dhuguma siyaasni kanaan jira hiidha amma gama TPLF bulchiinsa Tigraay qofa irratti daangoytee jirti. Aangoo siyaasaa deebi'een qabadda jetteeti falmaa jirti. Warra isaanii tumsuun daahuu walitti guuratteeti kaa mootummaa jiddugalaa kanarratti hin deebi'aadha. TPLF durirra immoo TPLF amma booda dhuftuu turra hamtuudha. TPLF amma dhuftuu maqaa zimdootiin dhufu jirti. Maqaa zimdootii warri dhufu kuni Eertiraa dabalatee kan isaan loluu ni deeman ummatoota Oromummaa loluu deeman. Oromummaa mangisti waan jiru loluu deeman. San jala haa haqamu. TPLF fi jarallee wal bira qabannee irra dubbachuu hin dandeenyu commissioner. Maaliif akkasiin hin dandeenye? PP mootummaadha. Aangoo siyaasaa biyya sanii amma isaan torkaa qaba. Yoo nu miidhanis yoo nu fayyadanis isaanuma qofaat danda'a. TPLF ammoo miidhaan isiin nurra gaggeessitu bifuma kamuunu miidhaa mootummaan isii wal bira nu qabsiistu godhuu hin dandeenyu. Mootummaan ammoo gaafiin har'a Oromoodhaaf jiraachuu qabu PP nu fayyadne. Paartiittis mootummaan isiin jaartees nu fayyadne. Jijjiirama siyaasaa barbaanne. Obboleessi keenya mareefu yeroo naman argu. Obboleessi keenya reefu yaada dogoggoraa guddaa tokko dubbate. Uummanni Oromoo filmaata kanaa qabaachuu hin danda'an. Filmaata bifa kanaas qabaachuu hin danda'anii. Qabaachuus hin qaban jeeti namana. Uummanni Oromoo ifumaaf qofa tahee qaama kamuu keessa miidhuu fi keessa fayyadu adda baafachuudha. Sanyuu waa hunda duramma miidhaan isaa maali Oromoodha? Oromoon biyya kana keessatti maal barbaada? Akka Oromootti yoomiin taa'ee mari'adde ani Jamaalii wajjin. Naafi sayyidni yoom gatteenya akka Oromootti wal mari'annee fedhii fidantaan teenya ootamii waliin jenna. Argitee? Oromoon gaafa waan san lafa kaayyate waan isa miidhu jirus qaama isa miidhu jirus siyaasaas ilaalchaas ka isa miidhu jirus humna qawwee tan dhuftee isa miidhuu deemtus ilaalcha siyaasaa irra jala jaaramtee qabdii qawween tun bara akkanumatti gaggeeffamtu. Qawween ilaalcha siyaasaatii fi qajeelfama siyaasaatiin dhuftii qawween tun ammoo tamtu na miidhaa beekuu danda'u qabda. Yoo qawween karaa cimdootiin dhuftu kana fayyadu taatee wal tahee deeggaruu danda'u qaba. Sanii alatti immoo Oromoon Oromuma taatee ifjaaruu qaba. Ifjaartee mootummaa kana miidhaa isaan godhu jiru kana qabsoo sii gaggeessuudha. Qabsoon akka dhangadda dhagaa wal dhoyinee fi rasaasaa wal dhoyine san qofaa miti. Fuullee haareenii rogni haareenii fi xurreen qabsoodhaa haareenii hedduudha. Mootummaan nuti irratti qabsooyinu mootummaa kanaa fi mootummaa kana qofa kan nu miidhuu fi nu fayyaduu danda'us isa qofa jennee irratti duuluu qabna jeetii yaada Jamaal Kiyyaan. Kana waggaa goonu immoo faayidaa keenya haala fakkeenya. Tole hayyee galatoom achirra naa qabu kutakka. Boona na dhageessa. Ya, ni daga hayyee carraan keetii dhiyaadhu. Ye hedduu galatoomii. Asirratti sogaa waa'ee Oromoo kanarraa dura miidhaa fi miidhaanii qabamuun qabu waan tokko mana tokko ijaaruun nama dhibu diiguun nama dhiba. Maaliif? Yoonif waan takka akka hariiroo takkatti irraa haasofee takka faarsee bulaa takka ammoo bitama jaamta. Haa ta'u kan dubbattanis isinis nus karraa dubbannu waa'ee dhimma Oromoodhaaf bala qaba. Moo Oromoo furmaata. Gariin gubateeti ani Tigreerra naa wayyaa ja'a haa jiru qeerreessa eegee qabanii akka bikka dhiisan. Har'a sirni isaanii sun irra nuuf wayyaa yes of course irra nuuf wayya ture. Sirni sun xuyne egaa kaate bakka eefa kaatee amma maqaa Oromootiin haa jirtu jechuudha. Dhimma Oromoof Oromiyaa irratti
Oromoon baha kaabaa dhihaa kibban hundi isaanii mootummaa jibban kanallee haa ta'u dhageeffadhu. Waa'ee dhimma Oromootiif hojjetaa jira yaa bikkattoo sadarra deeggaru sirriidha jaamtee jechuun akka mataa kiyyatti. Tokko keessallee paartii siyaasaa tokko kan deeggaruuf miti. Dursi nageenya uummataati. Uummanni amma lolli Tigraayitti deemaa jiru kuni nuuf dhiibbaa ni qaba. Lolli kun nuuf dhiibbaa ni qaba. Nuumaafuu maaliif jennaan? Booruu as baasa, waa hunda baasa, fida. Ekonomii keenya biyya irratti illee daameej godhaa jira. Maaliif jennaan? Tigraay dhawamtee waa meeqa feesisa? Baajanni kun hundinuu Oromiyaa irraa akka dhangala'ee mana hulayyuu se haseeruus jechuudha. Haa ta'u Oromoodhaaf lolli biyya keenya irra kun karaa nageenyatti deebisuudhaaf osoo aangoota warroota Tigreessa irraa buusee bakka bu'aa isaanii san kaa'ee fi karaa dippiloomaasiitti osooniif wanni hundi qixxaate nullee akka ba'aa takka nurraa bu'eeti. Lolli Iraanii fi maaliin wal dhawan Itoophiyaaf balaa ni qaba balaa qaba. Gaaza duraan qarshii 50 binnu 200 300 400 qaxxaamuraan akka hannaatti akka hattutti bitaa deemaa jira jechuudha. Dinagdeen eenyutu qabe? Garii isaanii as jalatti kan biyya alaa irraa maa haasofta? Maarree ijaanii hedduu ni barreessan. Si galte? Hin galleef maaliif jennaan? Dinagdeen achii wal dho'itu biyya teenya irratti maal oofaa jirtu? Ta biyya keessaa birqacacaa. Maaliif jennaan dinagdeedhaan sirri kuttu karaa hedduudhaan simmiitu. Garuu ta dinagdeedhaan sirri kuttu suni asittuu mana kee keessattuu qabsoo jirta. Akka itti bultu barbaadda. Akkamittiin tarkaanfadha jetta. Akkamittiin dursi nageenya biyya teenyaaf qophaa'u Oromoon yooniif amman tana Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin kaatee bahara kana qabatte ammoo sirni qabachuun qabdu haja'u sun miidhaa qaba moo hin qabu bikka kanatti niin gargaara. Gargaaree dhimma keenya dhuunfatti as deebi'uu qabnaaf jechuudha. Maaliif sabaa sablammii hunda hammannee Oromoon kennaa uumamaa qaba. Uumamaanuu nama hammatuudhaan. Maaliif ka isa miidhuus ka isa reebuus ka isa hafuura fudhachiisu hundaafuu Oromoon takkaatu bilisoomeetti sin beeku sirna hunda keessatti. Haa ta'u maqaa keenyaan eefa jiraate kanarratti bikka karaa dippiloomaasiin isa keessa sirreessuu qabna moo maaltu dhiibbaa kamtu duubarra jira haala jiru dalagamuu qaba. Warreen akkatti nageenya biyyaatiif labsaa jirtan yoo ati tarii mootummaan har'a hojii gaarii hojjetee jirta jettee yeroo dubbattu ati bitamaa ati maarree ja'ama kaanis. Maaliif bikka gaariitti deeggaraa jirta. An deeggaruuf illee miti. Garuu waan gaarii hojjete niin deeggara. Maaliif jennaan waa'ee Oromoo fi Oromiyaa biyya teenya Itoophiyaa tana diinagdeedhaan ol kaasuu fi jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessu taanaan niin qabsa'a niin deeggara. Garuu waan Oromoof hin taane irratti hoo. Amma sirni Tigraay yoo deebite sirna isii san irratti nuuf fooyyee ishii sirna ammaa kanatti yoo deebite karra dalayitu eenyu tokko Oromoo fi Oromiyaa irratti dhimma waa'ee kana ganaa hojii godhattee karra dalayitee shanashantee battantee facaaftee sirni isii akka wiliilee buqqa'uu hin dandeenyetti kadha dhaabbachuu deemu ishiidha jechuudha. Sirna sinaarran deeggaran. Tole, galatoom. Galatoom. Kanumaati galatoome. Ayyee galatoom. Okay, callisuun humna jettee jirta mana keessa? Jameen jira waan nyaataa jira namaaf kennee nyaadhee kan dubbadha. Ayyee tola. Okay, let's see. Galmo jirta obboleesso na dhageessa? Nin jira obboleessa kam jirta nagaame? Jirre yaaddu nagaya fayya. Nagaya kam jirtan hundi keessanuu warri dhageeffataa jirtanii fi obboleeyyan asirratti hirmaataa jirtanis jechuudha hundi keessanuu baga walitti deebine. I think obboleessi na dura dubbate kun roga lachuutiin bal'isee laalee hanga danda'u ibsee jira. Yeah, tan keessa hey bro, Camarada is Switzerland. You can Google it, bro. You can Google it. It's very easy. I think the discussion is in English, so we have to speak English here. So akkasi. Sayyida Jamal. Dubbii lafee laagaa danqarte taate siigalee dubbiin Oromootun. Warrummaan silaa ati obboleeyyan kiyyaa jettee achirratti
akka qaban feetu akka turan feetu kunu akka waan ni jiraami haqa ittiin qabne namoonni hanga tokko qoftiin biyya silaa waloodhaa tan hundinuu keessatti wal qixaa keessatti nama hanga tokko qofaaf carraa uumanii akka waan paartii san deeggaruu dhabuun mirga san wal qixummaa san risoorsii biyya sanii namni mirga haqaan wal qixummaadhaan risoorsii irraa qooda argatee jiraachuudhaa sanii ni jiraame nama hanga tokko qoftiin akka haqa godhatu fakkeessanii bulchaa jiran sigalee amma kuni akka yoo akka warri biraa lammummaa biyya san keessatti akka Oromoottis akka lammii biyya sanittis achuun amma bar warri olii sanii lolaa jiruusi nuti fairly treating taane falii akka biyyaatti waliin keessa jirraa bar dhugaa hanga tokko keessa jira namni tokko namoo ilma namaati sigalee dachee tanarraa hanga jirutti hoggaa keessatti maqaa walootii walitti nama qabdee hoggaa waan nama san jiraachuudhaaf barbaachisu hin goone gama nagaatiin gama carraa uumuudhaatiin risoorsii walqixummaan fayyadamuudha. Yuggaa san jiraanne namni ni fincila sigalee. San akka Itoophiyaattis uummanni biraa waan loluuf qaba. Kan waggaatti dhibame jechuudha. Gara naan taatu gara isin taatu duraan nu miidhanii taatu miidhuu dhabanii taatu sigalee. Amma keenyaas akkasumatti rakkoo akkasii keessa jira. Hanga tokko qofaatu biyya san keessatti carraa walqixummaadhaan hirmaachuudhaa qaba malee hundaa miti. So amma jarri biraa sanii Oromummaa balleessuudhaaf deemaa jettee akka waan jarri kun guutuutti Oromummaa bakka bu'uu fakkeessanii tana uummata kanarratti fayyadamuun akka isaan haqa isaanii hin gaafanne akka dachii tanarra jiraatu namni amata 100 jiraatu sigalee amata 8 biyya keessattuu biyya san keessatti amata 60 amata 50 60 eeguun hedduu ulfaata. So haala kana keessatti maqaa walootiin riqii fudhatanii nama hanga tokko fayyadaa hanguma isaaniitiif kaampaanuma hanga isaanii keessa hanga tokkotti guuraa jiru uummata miskiina kanatti qaaleessaa rakkoo tana uumaa ati maqaa Oromootiin nuuf wareegama kafalii warra kana dura nu dhaabbadhu akka quraanitti ilmaan kana achitti ol ergaa shidaa biyya sanii fi isaaniitiin aangoo irrattiin taa'an godhuun I think that is not fair. So gabaabinatti wanni ati jechuun jirtu uummanni keenya mootummaa tana cinaa dhaabbatee TPLF irratti lola banuun qabu jechuun jirta. Saniif bar lafee laagaa danqarte taatee siin jechuun jira. Dhiisuudhaaf jarri biraa kan godhufu kunis Oromoo miidha malee Oromoo fayyadu. Sigalee itti dhiistee irra taa'uudhaaf warri amma isaan irra jiran kunis haqa isaanii eegan jiru. Dhugaa. So amma warri rakkate hafira keessa dhabee obboleessa keessa dhabee qaama isaa keessa dhabee jaalatee osoo hin taane dirqamee warri biraa san deeggaruu mala sigalee. Akkasii dhugaadha. Wanti tuni in general national security biyya sanii gaccabsaa jechuun sigalee. So hanga yoomiiti kun itti fufaadha. Ayya nama biraatiif carraa kannina. Tole akkanuma naa qabu. Walirraa fudhaa deemna. Okay. Xiyyaa ni jirta Xiyyaa Hussein. Ni jira. Anaan mollikii malee an turee jira ayyaa inni gadhataane. Dhaabuu Oromoo godhata akka. Anaaf tokkuma eegi Oromoo. Gaafii kiyya naan deebifnee barsiisaachirra dhaabbadhee waa dubbachuu barbaade gaafiin kiyya maal jetti beeyta jamsi. Gaafiin ta'e maal jetti? TPLF nama baay'eetti waliin jira muuyitirra kaa'e Oromoo kana. Maal jetti? Akkas. TPLF nama baay'eetti waliin jira waraana baay'eetti waliin jira mootummaa kana ni mootii yookaan ammoo ni garagalchitii nama jedhee yaadu jira. Dhuga. Anammoo TPLF barraa dhibbatti jala sarariisii malaal. Jala sarariisii malaal qalama diimaadhaan akka faranjiin jettutti. Tole. Dhibbarraa dhibbatti mootummaa kana moohuu dhiisi haguma dheengaddaallee xiqqollee niqniq hin gootu hin tochoostu jechuudha. Maaliif uummatni waliin hin jiru. Warri mana keessa jirtan sagalee tana waraabbaddaadha. Qajeeloo waraabbaddaadha gaaf tokko gartee itti deebineet irraa haasofnaa. Wallahi kun nama siyaasatti beeku. Ati hoo maal jettaan siin jeelaala asirratti. Gaafi anaaf amma gaafii gaafachuu jirtaa mire. Iyyansi gaafachuu jira. Ani dhibbarraa dhibbatti. Tiyyettii dhufnaaf sirbii tiyya siifiin deebisaa. Ani dhibbarraa dhibbatti irra sii deebi'a. Jala sararee. TPLF haguma dheengaddaatu mootummaa kana. Sii qabadheetiin jiraan hangama kiyyaan sii qabadheetiin jira ragaa keessan sii kaayaa jechuutiin jira. Kan kee barbaadama.
Tankee barbaazawee gallee loluufillee qophiidha baatu. Gallee takkatti teena tana kennuufillee qophiidha baatu. Akkasii atillee akka qophii Tole, ayyee galatoomi dhaabbuu gotakka. Tole, ayyee Oromoo godhatakka. Carraan keeti. Ayya irra deebinee salaamu alaikum jechaa warri mana keessas amma dhuftanii fi katur dhuftanillee nagaa jechaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuti Oromoodha baay'ee dhugatti Oromoon amata 8 kana keessatti akka lama taane akka lamaan taane ifumaa wal shakkinaan uumaa fi Jamaal amma naasii walitti dhufne yoo an dhufee dhimma wayii tokko fuusitti dhufe atillee namni kun baay'ee garee tamirraa dhufe garee lama taane maqaan tokko beektaa ka Oromoon amata hedduu ittiin rakkattu kulleen beektaa Oromoo rakkisee hafuu dide. Amma laal gara wannatti deebina gara nuufi gara nuuf wayyaanitti deebina amma fakkeenyaaf wayyaaneen har'a mokkortee turte gisii har'a mokkortee mootinuu boodarra boo'ichuma dhiyeessite malee waan isin fidde. Har'a mokkortee jirti oguu jettu maal baanta? Nu ibsi. Wayyaaneen boo'icha dhiyeessite malee uumaa wanni isin fidde hin jirtu waan isirraa du'ee fi waan isirraa miidhamee fi waan isirraa hiikamellee hin beekna waan ta'eef baay'ee siyaasa miidiyaa osoo hin taane waan lafarra jiru isaallee hin beekan nullee hin beekna baay'ee. Kana sayyoo jechuu baanneyyuu waan ta'an isaanis ni beekan nullee ni beekna. Eegi maal kan kanallee waan itti turan isaallee hin beekani. Lola dongoraa lollellee hanga agasitti hanga nama 29 hujirraadha. Kaan qilleensa irratti hujirraa dhaabanii kaan ammoo qumsirenyaa godhanii kaan ammoo yeroodhaaf akka inni hidhamu godhanii chaalenjoota kan hundayyuu waan guyyaa tokkocha kana irratti uumametu rikoordii kan hunda dalagsiise. Gaafa dura jarri sun gara Finfinnee kalooftee turte. Okay, sirriidha. Gara Finfinnee kalooftee turte. Maaliif kaloofte? Mootummaan isaan ture baatee. Jarri mootummaa turte. Nuti mootinuu akka paartii naannoo tokko akkas hubna hawaasatiin moone malee dippiloomaasii addunyaallee ni beektanii. Anamma sirra beekee waa'ee dippiloomaasii sanii sitti himu. Waan caanaa gisee sanirra turellee hin beekna. Atillee hin beekta. Amma mootinuu maaltu jira? Nu amma karaa lamaan ni caalla. Dippiloomaasiin injifannee jira jaratan. Warroota dippiloomaasii warra adii kana gisee 100 itti erginee dippiloomaasiidhaan qomaara isaanii jala nyaannee jira. Injiranii jechuudha jarri kun amma dippiloomaasii isaanii zeeroo jalaa goonee jira. Okay. Nuti Oromoon amma gisee amma maaliin nuti agarsiise? Hawaasni Oromoo kan mootummaa kana deeggaroo jiraatellee kan mootummaa kana deeggarullee baay'eedha. Ogna waraanallee akka gaafa duraanii san itti rakkannee ganda keessatti akkan hawaasa irratti rakkatan sanii miti. Sirriitti ijaarree jira, sirriitti qopheessinee jira. Meeshaa waraanallee sirriitti itti qopheessinee jira. Nuti wayyaaneen hin dhuftu baatee Oromoon illee egaa Oromoo wayyaaneen naa dhuftu jettee yaadullee waan jirtu seehu warri wayyaaneen natti dhufte jedhee rifateelleen kanaa dhufte jedhee gammadeelleen lamaanumarraayyuu zeeroodhaa jarri hin dhuftu waan taateef hin dhuftu teessoo sabbaranii irra wayyaa. Tole. Galatoom. Ayyee callisuun humna jettee jirtaa mana keessa? Callisuun humna jirtaa mana keessa? Okay, callisuun humnaan hin jiru. Rohan na dhageessa? Rohan yoo dhageesse dubbadhu. Rohan na dhageessa? Aywa. Ayyee carraan keeti. Shawqaqiyya waliin qabe malee. Ayyee dhiyaadha. Wallaahi amma waan amma deemu jiru irratti warri hiree yookaan obboleeyyan ollaa adda addaa barbaadachuu jiru akka wayyaanee kun hireen isaanii waa uuma lama takka milkaa'uudha takka ammoo mootummaa federaalaa kana dhageettii inni qabu balleessanii yookaan ni jira miti hamma takka dhiibbaa biyya keessa jiruu fi warra alaa isaan jibbu wajjin
dhiibbaa irra godhudha. San godhuun maali ni danda'ama yoo itti ni danda'ama sirrumatti danda'ama. Maaliif mootummaan kun ifii fi qaawwa hunda namni laafaan hundi ol ka'ee yoo irra qabsaawe ittiin isa kuffifatu qaawwa san banate. Qaawwa san banachuun maal jechuudha? Hawaasa jidduutti garaagarummaa uumu. Hawaasa jidduutti hawaasa biraa osoo hin taane obboleeyyiin jidduuttu alagummaa uumudha. Har'a Oromoo fi Oromoon osoo wal waraantu isa kamiitu Oromoon amma waraana kamii fi dhaabbattee biyyaa mormiti ammoo waraana kam diddii ammoo waraana kamii fi wajjin yoon qabsaaween biitituun biitii taatee haftii jaanjoo keessa galtee jirti. Bakka uummanni Oromoo jaanjaawetti biitii biyyuma facaatuu fi namuma if jaaree humna godhatee abbaa fedhallee gargaarsifatu. Humna godhatee as baheetu biyya tana qaba. Amma hiree walawalaa takka ta'uu chaansii akkasii keessa jirti. Amma Oromoon atigaa namni mootummaa biyyaa deeggaru haa ofuma jajjabeessu malee biitii biyya bosonee yookaan biyya wanni harka kufuudhaaf wallaahi hiree qarqararra deddeemu jirti. Qarqararra maaliif yeroo ammaa kanatti namnummaan mootummaa Tigraay hin deeggarre hin jiru. Hattaa uummata Somaalee uummata ifiif waliin taane kanatti. Okay, galatoom. Kanaatan iyyuutti obboleeyyan keenya warreen United Arab Emirates keessa jirtan galgala kana waraanni Iraan irra deddeebi'anii United Arab Emirates keessa yeroodhaan bahaadhaa jechaa jiranii oduun tuni gartee akka isin hin dabarreef guututti dhageeffadhaadha. Wanni isaan gartee kana jechaa jiraniifis haleellaa as deemtu tanaa fi if dura deemanii gartee dubbachaa jiran. Keessattuu yoo gartee mootummaan Ameerikaadha akka gartee guyyaa kana dubbachaa jirtutti Iraan irratti gartee waan qabeenya uummataa ta'an waan gartee akka humna elektirikaa bika bishaanii riqichaa fi waan adda addaa gartee yoo haleelan taate nutis akkasuma sanitti gartee biyya United Arab Emirates tana Dubai fi Abu Dhabi naannoo biraatis akka malee haleeluudhaaf teenyaa jaaniiti gartee viidiyoolee adda addaa misaa'ila gartee kanatti samiirra gaddeemu kana hunda gadhiisaa jiran jechuudha. Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Egaa wanni gartee irraa mari'achaa jirru lolli Itoophiyaadhaa fi garee TPLF jidduutti gartee ka'uudhaaf deemu takka immoo arraan tana gartee qaama tokkoon ka'eeti jira. Lolli kuni akkaataa amma itti as deemaa jiru kana keessatti uummanni keenya akka malee bikka adda addaatti gartee adda hirameeti jira. Warreen lola kana deeggaranis ni jiranii keessattuu gara mootummaa dhaabbachuudhaan akkasuma sanitti warreen lola kana dura dhaabbatanis ni jiranii gara TPLF deeggaruudhaan tana keessaa warri gartee mootummaa tanarra TPLFitu irra nu wayyaadha jedhee warri afaaniin as bahee dubbatus ni jiran. Kana keessaa gaheen Oromoodhaa maal ta'uu qabaadha wanni gartee nuti irraa mari'achaa jiru. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Ogguuta akka obboleessa keenya galmoo na dhageessaa? Dhagaa Jamaal. Ayyee bikka reefutti dhaabde san irraa itti fufii. Okay, galatoomi. Obboleessa keenya tokkotu waa'ee dippiloomaasiidhaa ol kaasee ture Jamaal yoo yaadatte. Ni yaadadhe yaa. That part is very important. Maaliif ni beektaa? Beeku waan hubanna waliin qodachaa jira hubanna walii ol kaasuudhaaf jechuu kiyya. Wanni san alama warri PPdha warri yaadaa jira amma akka obboleessa keenya jechaa turetti dippiloomaasiidhaan moonee jira humna waraanaatiin qophoonee jira saniif wanni takka illee wanni gad dhufaan jirtu sounds propaganda sii galee propaganda paartii takka. So yaa jechuun akka nama paartii san keessa jirutti hiraamti abdii san dhuguma sanitti amanee ta'u mala garuu there is a catch waan jeesan keessa sii galee amma jechuun akka nama maggaa hunda laalutti yoo akka nama uummata fi sammuu qaruutti yoo dubbanne jechuudha. Imagine warri isaan akka dippiloomaasiidhaatti fayyadamanii moohan harmaan tanaa ifitti qaban Ameerikaadha. Sii galee? So Ameerikaan ammoo hoggaanii fi ni yaadatta Ameerikaan hoggaa isaan deeggartu there is no free lunch sii galee wahuma barbaaddi.